كنا تكان لجيني موتوما وانتان نفكاتي مال جتن إسرائيل في فلسطين أبلو نبرة جرك أبتما خينيان كنا نقول لك كفتمالي بريا كنا ديسا جولتين يفنجل تورا درية دا كنا قولوا جرا إن دبتنا أرومون كتا قراتك كريستانا في إسلام نتي وليقال أتنا دبدا والله يعني أبلي سكيتي برخان كابا ميجرو أبلي سكيتي ساكنا قولوا جرا نمو مان كمني حيوانا وربيكم سان كمني أمانتين كمني namni lubbu nama kana godhu horiiwu gartee amantiin teenya yeroo gorraatan sayfii billaa qaradhaati gorraa jettu lubbuutiin guraanna lubbuudha jirana gartee ummanni gartee bakka jirtanitti kutaa hunda of eegaati jiraadhaa biyya tana keessa fasaad warra duuba jiru jira biyyaan baa keessa taa'ee sooshaal miidiyaa irra taa'ee warrumaas keessa ammas irra tatta warra jara kana deeggaruu jira nuutuu gareetti addaa bahaa jirra sirratti jara keenya kutaa miti oromoon kutaan wal tuquutti hin jirtu walloo fi arsiin daangaarra hin jirtu. gartee kana jalatti dheeysan ustaadota jalatti dheeysan nu jalatti dheeysan hayyuu isaanii jalatti dheeysan wanni kana kunaafuu qabdi baaba isin irratti illee gartee dubbadhu wallahi mata noo gustaaqata halkan guutuu kana rafne nama dhukkubsa lubbuu namaa tan duute rabbi rahmata haa godhuuf namni gartee nama rabbi jannata isaaniif haa kennu inni jiru duruu du'e seenaa nu dhiistee deemte ijoolleen tun seenaa fokkottu seenaa milikin dhiisin seenaan abbaa irree isin dhiisin dhiiftee isin irraa gabaabsa yaa qeyroo fi qarree yaa warra feemasota sooshaal miidiyaa ni beeytan telefoona isaanii bakka jiran beeytan shurxaa jira namaa jira qabeenya qabna safaara qabna koominiitii qabna addunyaa hundarraa ameerikaarraa biyyoota hundarraa jarri kun maqaan labsamee biyya isaaniitti kan galle hawaasa biyya arabaa keessa jiraatan akkan jiran jara kan akka ummanni miidhamnetti jarri kun shiftoota lubbuu namaa ajjeesanii baqatanii jara kana barbaada jedhanii kafalaati waa baasa wajaahiduu bi'amwaalikum fi sabiilillah qabeenya keessaniin qabsoo godha lubbuu teessaniin qabsoo godha nama muraasa gartee dhumuurra jira bartee hedduun gartee maal hedduun jiraatee baraaramurra caala walakum fil qisaasi hayaatun yaa ulil albaab jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala daangaa rabbii tiisitee hattuu harka muruu keessa gartee jiilchaatu jira jedha namni biraa akkananne lubbuu namootan kanaa goda isaan jiranitti gartee bineensa ofirraa eegaa jiranii timira jala garaa goda keessa ofiifuu galaa jiranii goduma sanitti murtiin radda faqoomdi wajazaakumullahu wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. بارك الله فيك يا ممكن يعني استاذ بارك الله فيكم قرادة وجرا انه رمبو افان متكسر وادا بلدا لغتي نمني مرتو وان بيكمون قبل دنيا تنا كيست نمو waan ittiin beekamu qaba ijoolleen amma dhimma kana boote wanni ani itti da'uu barbaade akka isiin gosa takka illee bakka hin buune mirkaneessinee dubbachuu qabna maqaa arsii himachuun arsiisan godhu maqaa walloo himachuun walloo isan godhu ufuma bakka bu'a namoonni kunneen arsiilleen ummata akkanaan kanaan beekamee miti wallollee ummata agartee yoo haqa ofii falmachuu taate malee ummata zulmii akkanaatitti bobba'u jechuutti qalbiilleen nun beeytu yeroo cufa madaan ummata walloo irratti bu'aa waliin madaayaa jirra daangaa waliillee hin qubannu ammoo agartee bakka isaan jiran sanitti dhibee isaan keessananii fi waan agartee rakkoo isaan geettuuf yeroo mara akka gubataa jirru ni beeytan rabbillee hin beekaa namillee hin beeku garuu suni warra kanallee bakka hin bu'anii amma yooma akii asarri namummaa wayii nama jechuun rabbiin qaama isaanii keessa ruhiin isaanii akka hin shamneef akkan sham waan diiniin dubbadu namuma jechaa wayii ruhimmaan nama akka qaamni kun hin shamneef rabbi keessa kaayoo keessa laatti ijoollee sanniin illee warra hidhaman san gadhiisanii yoo duniyaan jiraatte duniyaa nutti himaniin kafallaa fi gaafannee warri duniyaa wal irraa qabu gamaa gamanaayyuu kawalloo irraa yoo arsiin qabaatteen kafallaa fi irraa kafalla warii saniin deebifnaaf warra sanii yoo warra agartee arsii irraa warri walloo qabaate hin deebifnaaf hin kafallaa fi waasii taane ammoo amma ijoolleen tun ba'uu qabdi ijoolleen namni kalee akkuma amma abuubaas jedhe wallaahi an galgala argee galgala halkan akkana gara saa 12titti ijoollee tumanii qaama isaanii keessa muka kaayan argee wallaahi uqsimu lakum billaahi alladhii laa ilaaha ghayru hirrafni halkan hirrifnan kam hirri addiqqo yoo rafa jedhu mataa keessa wanni sun dhufee lafaan dammaysa rabbi kabeeku hin agarre ani gartee nama akkasii nama azabullee argeen jiruuti tana keessatti hin argine jiruu namni maqaa rabbii dhawu maqaa rabbii dubbatu akkana wal godhu hin agarre hatta namni yoo booji'amellee akkaataa itti qabamu qaba yoo magartee lola irratti illee booji'an
ummata karaa kana marayyuu irraan argin safuu namoomaatiif safuu rabboomaa irraan argin kabiyyoomaa ka irraan argin ummata beekamaa ummata fi masii jennee dubbisuun waan akkasii irra dubbachuun agartee beekama maybe kanaan beekamuu malanii namni sharriin illee hin beekama khayriin illee hin beekama yoo ijoolleen sun yoo aarteellee maybe namni yoo aare shayxaanni kunillee keessa nama argata moo sanallee achi hin dabrinu shayxaanni mooyatee kana maletti isaan kaase as nuu deebi'anii ijoollee sana gara maraayyuu gadhiisanii dhimma itti aanutti akka dabrinu nuu kadhadhaa namni jara kana beeyta aynuu fidaa isiniin jenna aynuu fida har'a bira akka hin tarre amma bira akka hin tarre hin dhageetti ijoolleen tun hin dhageetti seerri jedhamu kuni seerri shiftaa irratti hin dalagu hin beekamu nama muka galu nama seera hin qabne nama mana hin qabne nama mala hin qabne nama isa tooyatu hin qabne seerri hin argu keessattuu biyya Suudii kana keessatti namni muka galu namni bakka inni jiru namni isan beeyne hin jabaata kanaaf wanni godhuu qabnu karama namaatiin karama biyyaatiin namoota ulamaa agartee reefu akkuma reefu asniin jeessanitti namoota ulamaa ka warra walloollee dubbisanii haala kanaan namoonni kun haasoo qabanii nama gara arsii ka jedhan kanallee yoo jiraate barbaadamee kun agartee namni hin jira haa barbaadamu bifa kanaan haa itti yaanu isiniin jedha rabbiin ijoollee tana rabbi haa baasu eegasii duuba wanni waan nama sodaachisu waan istirii keessatti hin argini waan fir'oonallee dalaginii bar wanni waan baddu beek akkasii itti deebi'a barakallahu fiikum waaqa waa dhageenyu barakallahu fiikum Nasri salaamu alaykum Abba Obsinaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجوم أبي يرتني أستاذ أكرم. الحمد لله العالمين فجاجر تاني جرى والله اسم مارجين نانو سيني با إلي ناسو يعني تربي كان قوتو راسا تري إرجعون تكوني أغنى يبدكون القبتي بتي بلبلي وهي كارجين أنا قويا أفرموشن درا فيديو دلقي وان كان دفع دابسي سايدا تري فيسبوك رتلي ورواتا تري rakkoon nama kennaa beeytanii yeroo baay'ee erga manni gubateen booda ibidda qabatanii bishaan qabatanii dhufanii kun wama Oromooti yeroo baay'ee maaf akka ta'e illee hin beeku garuu rakkoo wayii eega babal'atee haga qabaa fi namatti ulfaatu takka eega ga'een booda itti iyyanii wanti kun osoo guyyaa 4-5 dura itti hojjetamee jiraatee waan dhaabatuu hin danda'amu. Ani wallahi irra caalatti yaanni Abu Mu'aaz jedhe sun naa ta'a maaliif yoo ta'an haasaan nama garii aannan caalii mi'aayaa yoo dhugaa walitti muutaati dhugaan ammoo aannan caalillee mi'oofti nama dhugaa jaalatuuf mee isin gaafadha juba keessa Nasri kiyya dubbii Abu Mu'aaz carraan abinna hojiirra jira malee carraa sii kenna baabaa kee warri duraa kun dubbatee ka'u seeraanillee nama ga'uun fi seeraanillee dubbii ga'uu fi addaanii fi singanamarraa osoo waa nyaanneen jirree dubbannee hin dandeenyu. Amma argaattanii nu amma karaa gabaabaa shoortan ser waan jedhamu san barbaan karaa ijoollee tana adda yooma horoma rabbiinillee kadhannee hawaasni Oromoo ka as jiru kun kadhatee dadhabe as keessa namni biraa waa qabuun dhabamu. Kokkee isaanii qabanii kokkee isaanii illee rabbi haa qabu jennee rabbitti manna yoo ufi jibbaan garuu amma ni jibbaan. Isa xumuraa daa'imman tana viidiyoo tanarra as koottaa gannuu dhiisa. Ijoollee wallollee deemaa ijoollee walloo waama ijoollee san lamaan abdii bilisummaa jedhan sanaan hin beeku King Ahmediin hin beeka argaa nama wayii kan akka teellee gargaarsiifne nu birattillee mucaa Ahmad Yaasin jedhamu tokko san irratti beeka Hafarsoo fi Usmiyyeen ammallee seenee neetwoorkii buusee fakkaate ijoollee san lamaan nuu fida. Arfanuu nama biraa jalaa gabbuuf na haagastii seenanii. Ijoollee tana gamaa gamanaayyuu gadhiisa. Dubbii qabdanii jaarsa fudhadhaa isin lachuu. Warri garanaallee jaarsa fudhaa isinillee jaarsarra quuftan fudhaa jaarsonni dubbii isaanii fudhaa argaafi. Amma booda ammoo dubbii tana maatii isaanii itti dubbisaa ijaara wanti kun akka nutti hin deebine. Amma maqaa isaanii facaasuun seeraan ga'uun adda lubbuun teennata ganamarraa osoo beela jiraannee aniif isin asirra dubbannee hin dandeenyu biyyee haa nyaadhu daa'imman san biyyee nyaachisaadha miskiinna naadha haati miskiinni miskiinummaadhaan guddifatte
Kanaaf ijoolleen sun dursitee gadhiifamuu qabdi waan jedhu anamma ka jedhaa. Dubbii isin jettan jaaladhe garuu tanarratti mee maal jetta Nasrii kiyya? Gaafii keessan isinii deebisa bareeda ustaaziyyee. Yaada kiyyan goolamne turan ilaa tokkoffaa irratti yoo jaarsummaa taate nu hunduu hin barbaanne. Yoo araaraallee hin barbaanne. Guruppii keessatti illee kanuma iyyaa turre araara goona jenne nu hunduu wanti booyaa turre illee araaruma kana. Ammoo garuu dhugaa walitti manii ka'anii akka reefu Abu Mu'aaz dhugaa hadhuuftu dubbate sanitti achi booda araarsuun hin danda'amu. Dhugaan sun taminni yoo jettan haasaallee isinitti hin dheeressu baay'ee haasa'e waan ta'eef torbee kana guutuu as mana asliifaatti. Dhugaan sun taminni yoo jettanii ila rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Namni Oromoo du'uu yoo taate haarawaa miti. Ima du'aara namni kenna haa ajjeesanii jarri miti. Wallo keessaallee faannoon ima ajjeesaa jirti. Arsii keessaallee waraanni mootummaatiif abaa'oo jidduutti illee sirka keessatti illee miskiinni dhiigni nama kennaa guyyaa irraa gad dhangala'aa jira. Isinii galee kara marattuu namni kenna biyya ofii keessatti illee ima du'aa jira biyya ambaa keessatti miti. Ammoo garuu maafiyaa ijoollee wambadee miidiyaa kanaa nama godhanii tanamummaa hin qabne, tarabbooma hin qabne, tanamooma hin qabne, ta oromummaa hin qabne, ta islaamummaa keessaallee baatee viidiyoo har'a reefuuf ustaaznedha ilma dhiiraa sadarkaa muka qaama isaa keessa kaa'u keessa ijoollee geette kana dhugama rabbii jaarsummaan nama kana waliin dubbatamu eessaan nama ga'a. Yoo du'a taate nu amma du'a sodaannee saree kadhatuu irra nama mukaan ilma dhiiraa gorogoru kana kadhatuu irra jaarsummaan sun nutti hafee akka Oromooti ejjennoo qabaatanii kallattii kaahatanii nama muraasa mataa waan kana akka bofaa mataa keessa ofirraa dhahuu wayyamoo maarree Oromoon sabni miileenni 60 kuni durriyyee 4-5 ta ilma dhiiraa afaan keessa wal dhungachiistu akka dubartiititti ka ilma dhiiraa mukaan akkana gootu tana dadhabnee jirraa. Sabni miileena 60 kun galabaa waan ta'eef hattuu durriyyee Saudi Arabiyaa keessatti ilma dhiiraa gudeeddu kadhannee harka itti kennannee jala jignee kadhanna yoo jettani isin waliin kadhatuuf qophiidha nullee. Maaliif rabbi nu salphise waan ta'eef jalqaba salphina kenna goonfannee sabni miileena 60 kun taraa ta'uusa taraa ummata homaa godhuu hin dandeenye ta'uu kenna walitti himnee kaanee achi booda durriyyoota isin jettan tana hin kadhanna jalatti illee jinna isin waliin jecha isin nu afoo deemtanii. Kanarra walii agallu jalqaba yookaan ammoo warra ilma dhiiraa afaan keessa wal dhungachiisaa viidiyoo waraabu warra ashawaa ilma dhiiraa afaanin naqu kana Oromoon dadhabdee Saudi Arabiyaa keessa mammaaksa takka bicha isinii kaasa hin beeytan seenaa kana isin hundi warra sheekaallee sarootatu jedhan wal gahanii wal gahii godhatanii saroonni abbaan qabeenyaa kenna yookiin abbaan nu guddifate kun ofii foon nyaataa nu lafee nuu kennanii ofii nyaata gaarii nyaatanii nu nyaata badaa nuu kennanii maarree nuti bilisumaan abboota saroota nu guddifate kana tajaajilla amma murtee tokkorra gahuu qabnaa jedhanii walii galan. Murteen isaa irra walii galan galgala yoo hattuullee dhufte yoo waraabessillee dhufe hindunnuu hindutinaa jedhanii walii galan. Hayyee jedhanii martuu gara mana isaanii galan. Galgala hattuun tokko dhufee saree hoolaa se'ee yoo fudhatu sareellee waan saroota walii galeef hindutu jedhee ima cadhise. Namichi hoola jedhee baadhatee mana isaatti ittiin gale. Achi booda saree kana bismillah jedhee fuudhee albee irra kakkaa'u sareen utaalee jalaa fiigee gale. Galee saroota walitti yaasee yaa sarootaa jedheen. Abbaa manaatii jettan hin iyyina ofii jettan iyyaa yookaan hoolaa jedhanii isin qalanii jedheen sarichi. Oromoon Saudi Arabiyaa keessa jirtu warri biyya san keessa jiraatu beekaan sheekni hayyuun dhiirri dubartiin qeerroof qarreen yoo rabbiin sodaatan ufiif jecha bahaa salphina kana ofirraa kuffisa yookaan ammoo sababa saroota tanniinii Saudi Arabiyaan xiqqaa fi guddaallee wali qabdee guyyaa takka wali qabdee xuruuruuf jirti ooltee hin bultu sababni illee waan kanatu waan miidiyaan deemaa jiru wanti kun jara bira gaya isin agaree wanti kun jara bira gala gaafa gahe ammoo habasha jettee wali qabdee xuruurti malee eebalu jettee hin jettu awwal shay warri Saudi Arabiyaa guutuun sagalee tokkoon ummata kana balaaleffatu ummanni Oromoo bal'aan dhiiga keenya obboleeyyan teenya ijoollee kana sababa kanaaf waliin balaaleffatu kun hin danda'amu taana ustaaziyyee yoo irra walii galtan jaarsummaa san kadhannaa jedhaa galatooma. جزاك الله خير بارك الله فيك إلو الدراسين أنا فكاتا
إلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتني من بدايته؟ أكم جرت النجا؟ نجا والله يدوم فاكر نبنا وبكمبو والله يدونا واجايبا نملك أما أنا إسنوا يلقى يتتاجو ورود شكوتي قدام أمرت لعنده وكيف ما يجو أمني كوني mililikillee waan akkana dalageen beeku harma harkamu malee asin jiran jechuudha. Bashannanaa akka barbaades arrabsaa aboo dubbii kana dhiisaati wallaa dhugaa isin hin jedhu ijoollee deennata ammaa achi gara biyya alaa dhufu labsii dabarsa akkan baane karrana jiru nama ofirraa dhorka ka qabatan ajjeesaa bakka adumata maaluma akkana wal geettanii teteettanii isaanuu asin jiranii ofii jaarsummaa laaltan jechuudha. Nama dhiiraa faannoon jechuun faannoon Oromoo jibbitu Oromoo akkana hin goone. Wanta akkana hubadhaa qofa jedhuu kiyya. Jaarsummaa jettu tana naa kaasaan hin jenne jaarsummaa. Jaarsummaan jenne ani si naa kaasaa. Ilmaan gadhiisaa jennee gaafannaa. Dubbii teessan yoo qabaattanillee dubbiin achi. Najisa wajjin hin taa'ina kun uummata luutii jechuun uummata Israa'eliiti wallaa dhugaa isin hin jedhan. Amma achi ana garuu akka mataa kiyyaatti akka eluutti. Ada Oromoo kana wajjin wallah Oromummaa jibbee jira ummata kana wajjin Oromummaa qaba jedhee ummata si koomando hamilee cabsu katakkaa diinna kana nun godhin ulee fuudhee kan dhiira oofu ijaaramee biyya keessaa galaatti ummata keenya birrii ulee dhiisi birriin dhumattee ummanni keenya rasiitii qabna jechuudha. Kan miliyoonaan birrii awwalchiisan kan 700 awwalchiisan ummata kanarratti xiyyeeffatanii dhumaara gabbaatii sheekoti hin dhufinaa ijoolleen gara suudiin deeminaa jedhaanii kaasii olii. Ararrayyuu uummata keenya hedduu abbaa barbaadamu itti naqee ofirraa dhorka qaban yoo barbaadan gadhiisanii ajjeesanii nama kadhataan waliin wallaahi billa gubatee jira uummanni keenya jechuudha biyya marattu gochan taane sukkaneessaa uummata kana hamilee dha'u irra deddeebi'anii jaarsummaa kadhatan uummanni 2,3,4 ilaalamuuf gocha kana raawwata asiin dura jaarsummaa ilaalan waan kana qindeessanii ammallee irra deebi'anii mucaa qabamee dhufu waan fedhan qabu natti hin fakkaatu.